في مركون كي يمان أنت بتعني warri madaamin hin binneef kottaa itti madda keessattuu wanni akka paantii tutumaa jaafaniin kottaa kaaslii madaamin kaaslii fa'a namaa fidhu falfaltu an gisee wayii kaaslii naa fidere kaaslii fokkataa wayii waan inni fakkaatu buddee paantii amma ni birri kaaslii amma birri kudhaniin darjaran bitaa firee qalaman bitaa birri kudhaniin isa hoggaa tokko hoggaadhaan uffatan shumashkila anis birri tiyya isaaniif illee birri isaaniiti rabbi rakkoon kiyya maa'inni kaalsii takka bitoo naan jaaladhu kaalsii takka biyya takka uffatanii waan gatanii maalati fokkata illee osii bitteeti niin jette haaroomicha haa ta'u malee homaa arganii galumaan biratta akkasuma biradhu wallahi kooti wayii akka dubartiin biyya keenyaa godhattu bittee naaf ittee ganni ol fannisee fi ani siin uffadhu jedhee wallahi achi ilaalta argaa jirta shuftii madaam jedhee nama ilbasa badan jedheen bitmoot leesh naan jette haadha adius tilbas min bilaadii jedhee Amittiin tee furdaa wataadha kumara likkaataa sii bittee sun mashkila. Waan namitti ufujeeraa takkana goote takkaan dagadha. Hojii keessan nyaata wallaa. Suuraa kaasee qabaa yoo gadu battu hotisanii. Ilaala kun waan dubbadhaa warri oseen tammee isin kan bite abaafatti. Ganni bassaa sirraa xalafadhe jedhee gadi wayii xalafadhee gara biraati garaa na dhukkubse guyyaa lama na dhuffise. Koi bachoota akkamiin nama dhukkubsi sila midhaan dheedhiitti sinii naqanii eegalaamu. Maanamaa keessa. Hojii keessa nyaadha wallahi billahi. Basoona koofamne kaa. Amma maal kaakeetiin akkas na gara yeesudha. Ijoollee maal jettu maal beekan bachoollee nama dhuffisuu jalqabdan kaartee keessa makanii fi kaan hin beeku. Kottu gurguri. Uummata kayti taap koppiliin kisheerii godhaa fi warri waa bitattan seenaa kana maraattu gadaa baattu anatu gadi baasaa qoy. Kuriin dhuftee qo'am. Maal nafaas ati kagaleessa bassoo akaayii naan jettu takkaayi. Amma mee kuriin maammaa dhufu. User. Naam. Bachoon ijoollee kunniin hundinuu warra arsiitii mi warri akkana bachoo kolfuu ganni. Wallahi basoo Maqaa nu balleessitan. basoo garboo ta'etti nama uffisa. Basoo qofa Bachoon qamadiillee hin jirti wayi janni jenna. Bassoon garbumarraa gidhaasa kama garbuuti nama dhuffisa moonni qamadiitti dura bassoon kama garbuuti duraayyuu. namni basoo boqqollootti sin jira. Hamaan Ka boqqolloo. bassoon boqqolloon jira. Eeyyan. Inni ka garbuutu haa caalu hin jettu. Agarbullee agarbuu kaa garbuu san argattee diimaa agarbuun maanni nama nuuf Ani kama garbuu san biradhee hojii rakkadhe waan akkamiin guyyaa lama. Hojii keessan nyaanni si akkas naan jedhe na sodaachise wayii irraa beekaa dura. maal jettee? Odammati kalee galgala akkas naan jechuu baatte wayii sodaadhaan bituu malee. Basoo
Basoon boqqolloo isin jiraawus. Basoo boqqolloo isa fayyaan. Akkuma bassoon boqqolloo hin Eegamti dhibaatee rifeensaa eegamta. Ergataa hin qabdi. Kun akkana daraddarte isin biraa dhaabatti. Basoo boqqolloo illee hin jiraanti. Maal taate? Tana beekaa ol galchine taqaayitu tana laalinaa isin seena waan bitachuu barbaadan bitadha. Maayikii qabna yookaan fuula gaddarbii. bassoon boqqolloo hojii kennu. Warra kaleessallee mataana nyaattee deemte walqaxitti. Ofumaan keessa akkas naan jetta. Ofumaan keessa akkas jetta mucattiin illee Galgala jira dabbara jetti daawwana. Fooloo deebisan. Fooloo si deebise. Nuti fooloo si deebise. Akkam nagaa jirtu uummata? Magaalaa garuu boqqaa. jirra. Akka fayyaa keessanii? Akka jiraattee bultii jirra waaqayyo faagalatti. Ganni akkam nagaa fayyaa keeti maali? Ishiin reefa ol qabde sun na bareedee jennaan fiigeetumaan dhufe maali? Wai, orang ada bukti babbareeda jira si eebbisa. Tokko eebba qabu. Eebballee hin qabala eebban ta'u gatima bichaan alaalta malee. Inumaa moo? Eebbi kan keessan kan nama eebbiftan ka? Eebba lakki wayyuma si dirra keetta si eebbisa dirra keettitti si eebbisa. Dirra keetta. Okay, keeriidha inshallah. Ishiin meeqatu akkam gurgurtan? Jaamsa eebbi haraamaa dhageette ati. Gatii karakkaratu malee eebbi haraama. Haati jeebi rakkoon qabu. Ani jaaladha si kenne. Ati bichaan dhokkatiin malee eebbisee dhokkatiin malee isheen si Rakkoon qabu waaya. Abbaa yoo fi fedhee namaa kenne akkasii malee garuu ka atillee osoo beektu ammoo ani hin gaafatin. Ara jechuun inni hin beeka akka cubbuu ta'e. Inni garuu ani yoo si kenne fedha kiyyaa nama obboleettii kiyyaa bareedduu kiyyaa oromtittii kiyyaa garaa nageesse yoo si eebbise maafi problem. Hayyee bareeda rakkoon qabu. Amma shiitni meeqatu meeqare? Mee amma mana keessan kana fooloo godha qo'aadus. Hayyee shiitni torba birii dhibba lubbu. torba birii Torba birrii dhibbaa? Okay. Oh, dhiyaasii isaa hoo sila akkamiin beekaniiti? Saayiziin isaa akkanuma. Inni saayiziin qabu jaaman. Kan nama xiqqishuu hoo qo'e nama qomatii gabaabaa ani adii ananatti hin galu. Mucattee an hojii hojjedhu ammoo iyyuu isin qomatiin dheeraa miti. Dheeree? Gabaabduu. Gabaabduu.